كن أرضي ميديا نتوركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي ربي بكجرت اسمك قبو جل قبرتي أنقفوت أدو daballi mindaa mootummaan taasisee qaala'insa jireenyaa jiru kan madaaluu miti jechuun hojjettoonni mootummaa morman. Oduu belbeltuu biraatiin immoo mootummaan Ameerikaa humna waraanaa Masrii jabeessuuf doolaara biiliyoona 1.3 ta'u kennuuf murteessuu ministeerri dhimma alaa US Antoonii Bilinken himan. Ameerikaan waldhabdee Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa karaa dippiloomaasiin akka furamu hubachiiste. Amma balballoomii oduu isin biraan geenya. Mana maree ministeerotaatti yoo ragga'e baatii kana eegalee hojiirra oola jedhamee kan eeggamu sirreeffama mindaa hojjettoota mootummaa haaraa hojjettoota irraa mormiin isa mudateera. Sirreeffamni mindaa kun qaala'insa jireenyaa jiru keessattuu gatiin birrii akka dadhabu taasifamuu hordofee qaala'insa jireenyaa uumame ilaalcha keessa kan galchee miti jechuun hojjettoonni qeeqaa jiru. Sirreeffamni ministeerri mallaqaa dhiyeesse kun iskeelii mindaa garaagaraan daballii 500 hanga 332 ga'u karoorfameera. Hojjettoota miiliyoona 1.1 ji'atti birrii 6,000 gadi argatan ramaddii hiyyummaa gadi aanaa keessa kan ramadaman yoo ta'u, hojjettoonni kunneeniif daballii mindaa hanga persentii 332 akka taasifamu ibsameera. Ramaddiin lammaffaa ammoo hojjettoota 946,306 mindaa birrii 6,000 hanga 10,000 argatan ramaddii hiyyuu idilee keessa kan ramadaman yoo ta'u, isaaniif daballi mindaa 17 hanga persentii 36 taasifama. Ramaddiin sadaffaa ammoo hojjettoota mindaa 10,000 hanga 20,000 argataniif yoo ta'u, hojjettoota kanneeniif daballii 5 hanga 16 taasifama. Kana hordofee hojjettoonni hedduu daballii yaadame rakkoo mallaqaa isaan mudachaa jiru kan madaalu akka hin taane eeruun mana maree ministeerotaatti ragga'uun dura akka fooyya'u gaafachaa jiru. Oduu belbeltuu biraatiin immoo mootummaan Ameerikaa humna waraanaa Masrii jabeessuuf doolaara biiliyoona 1.3 ta'u kennuuf murteessuu ministeerri dhimma alaa US Antoonii Bilinken himan. Kunis kan dhagahame yeroo Masriin qaama nageenya kabachiisaa gamtaa Afrikaa gochuudhaan waraana ishee Somaaliyaatti bobbaasuu dandeessi jedhamuun oduun dhagahamuun naannichatti jeequmsi biraa ka'a jedhamee sodaatameeti. Garuu Ameerikaan michuu ishee yeroo dheeraa Masriif deeggarsa akkasii yoo taasiftu kun kan jalqabaa miti. Biyyoonni lameen hariiroo jabaa waggoota 200 ol lakkoofsise qabu. Masriin hanga hawaasni addunyaa furmaata argachuuf itti fufiinsaan hojjechaa akka jiru mirkaneessaniiru. Kana malees Ameerikaan arjoomtuu fi michuu nageenya Somaaliyaa guddaa ta'uu eeruun nageenya Somaaliyaa fi kutannoo qabdu irratti deebi'anii mirkaneessaniiru. Ameerikaan waldhabdee Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa karaa dippiloomaasiin akka furamu hubachiiste. Somaaliyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Riichaard Raayilii waldhabdee Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti deemaa jiru karaa dippiloomaasiin akka furamu hubachiisaniiru. Haala amma jiru kun karaa dippiloomaasiin akka furamu hojjechaa jiru jedhan ambaasaaddarri Raayiliin.
gaafii imbaasii Ameerikaa Moqdishoo argamutti VOA waliin taasisaniin waliigaltee wal hubannaa Somaalilaandii mallattaa'e hordofee wal dhabdee Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduu uumame mariidhaan hiikamuu akka qabu dubbataniiru. Haala kana kan nama gaddisiisuu fi jeequmsa kan kakaasu jechuun kan ibsan Ambaasaadar Raayiliin ejjannoo Ameerikaan waliigaltee wal hubannaa Itiyoophiyaa fi Somaalilaandii gidduu mallattaa'e irratti qabdu ilaalchisee nuti waliigaltichaaf beekamtii hin kenninu karaa dippiloomaasiitiin furuuf yaalaa jirra jechuun dubbatan. Dabalataan marii marsaa sadaffaa Turkiin keessatti geggeeffamu irraa bu'aa gaarii akka argamu abdii qabaachuus himan. Ambaasaadarichi waldhabdeen humnoota Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu mudatu kamuu fudhatama akka hin qabne cimsanii kan dubbatan yoo ta'u, namni kamiyyuu waldhabdee yookiin waraana gosa kamuu fudhachuu hin danda'u jechuun hawaasni addunyaa furmaata argachuuf itti fufiinsaan hojjechaa akka jiru mirkaneessaniiru. Kana malees Ameerikaan arjoomtuu fi michuu nageenya Somaaliyaa guddaa ta'uu eeruun nageenya Somaaliyaaf kutannoo qabdu irra deebi'anii mirkaneessaniiru.